Akkam jirtu har'a barreeffama bilbilaan akkatti qopheessinu dhagaa kan waliin laallu namoonni hedduun weebsaayitii banattanii akka barreeffama bilbilaatti qopheessinu wallaaltanii akka nu gaafachaa jirtanidha. So jalqabaa akka barreeffama tokko barreessuudhaaf bifa salphaa isinii qabaatuuf maal gootan seetani? Barreeffama kiiboordii keessan kiiboordii yookaan seetingii jalaa yookaan immoo maltiiliingii akka keenyaa kana yoo fayyadamtan taate asirra tuquudhaan iddoo switch IME to multilingual jettu kanarra Samsung keyboard irra jiraachuu keessan kana bilbila keessa yoo kana godhatan baay'ee gaariidha. Yoo immoo as jala ta'uu baate immoo seetingii jala seenuudhaan seetingii jala general management kajoo jiru. General management jala keyboardii keessan kun ala language and keyboard as jala jira as jala seenuudhaan maalitti jijjiirrattu jechuudha. Gara Samsung keyboard itti jijjiirrattu. Then mee ChatGPT dhaan akkamitti immoo barreeffama SEO olaanaa qabu qopheeffachuu dandeenya waan jiru ni ilaalla. Mee fakkeenyaaf ChatGPT dhaan kunooti haala kanaan akkanatti erga taa'een booda barreeffamni nuti waan goonu amma kunala maal fayyadaman isin jee Samsung keyboard waan fayyadamuuf iddoo akka bilbilaa kana kuno asirraa akkanatti ni tuqaa prompt xiyya asirratti fudheetiin jira jechuudha kanin duranti fayyadamu recommend me a top 20 highest CPC and RPM titles with their value jechuun ni dandeessu iddoo kanatti with their value asitti with their titles la akkana gochuudhaan as keessa ammoo qoodduu kana keessa goone with jenneeni with cost per click value jechuu ni dandeenya value jennaan jechuudha. So websaayitiin keenya waa'ee digital marketing irra banamee yoo ta'e with cost per click value erga inni boot which focus on amma fakkeenyaaf digital marketing yoo ta'e digital marketing jennaan iddoo hammatti waan kana single quote kana keessatti jechuudha. Digital marketing kunooti akkana goone in 2026 jennaani in afaan oromoodhaan akkana qopheessuun barbaade in afaan oromoo jaan jechuudha. In afaan oromoo jaan. Then asirraa ChatGPT haala kanaanan gaafadha jechuudha. ChatGPT'n haala kana fakkaatuun kanas gadii kanarraa naaf tarreessa. Kunooti AI marketingii jechuudhaan kunooti taayitiliiwwan kana haala kana fakkaatuun kunooti AI marketing tools gurguddoo bara 2026 kajoo kanarratti keywordiin AI marketing tools keywordiin isaa jechuudha. Kana fayyadamtaa estimated CPC'n isaadha 20 hanga 55 doolaara jechuudha. Argitanii namni tokko maal laaleedhaaf argite baay'ee guddaadha jechuudha. So amma ka jalqabaa kanarratti barreessuu dandeenya. Kunooti isa kanarratti akkana fudhachuudhaan isa kana AI marketing tools gurguddoo bara 2026 erga jenneen booda ammallee asirraa kunooti promptiin isin fayyadamuu qabdan isa kamii kunoo isa kana yoo ta'e baay'ee gaariidha. Kunoo promptiin asirratti fayyadame kana fayyadamaadha. Write 1500 plus words AdSense ready and SEO optimized WordPress post with transition posts in a sentences and briefly discuss and guide and in a conventional human tones and use simple English kajoo kanarratti taayitilii irratti fayyadamuu barbaannu sanarratti barreeffachuu dandeenya jechuudha. Taayitiliin mee ani fayyadamuu barbaadu amma fakkeenyaaf Google Ads irraa maallaqa guddaa argachuuf tartiiba bara 2026 yoo AI marketing tools gurguddoo bara 2026 kajoo kanallee fayyadamuu hin danda'a. Ani amma taayitilii kabiraatiin fayyadamee isin kana fayyadamuu dandeessan kan jedhuu fi Google Ads irraa maallaqa guddaa argachuuf tartiiba sirrii bara 2026 ergan jeeniin booda taayitiliin kiyya kana yoo ta'u ta'e kunooti asitti in afaan oromoo jaan jechuudha. In afaan oromoo jaan in afaan oromoo goona jechuudha. In afaan oromoo goona. Then in afaan oromoo erga gooneen booda kunooti haala kanaan nu barreessa. Haamtire asitti buusuudhaan maal goona yookaan immoo achii barreeffama ammaan tana fudhanne sana asitti maal goona paste goona jechuudha. Kunooti
haala kanaan amma barreeffamni kun paste ta'ee jira. Barreeffamni kun haala kanaan inni ta'a. Barreeffama haala kanaan ta'e kana immoo nuti maal goona? Akkamitti fayyadamna? Kunoo haala kanaan jechuudha. Barreeffama haala kanaan ta'e kana isa taayitilii jalarratti dhufe kana immoo asirraa maal goonee fudhanna jechuudha. Haala kanaan asii fudhanna. Kunooti taayitilii kana asii guututti fudhachuudhaan asirraa immoo maal gochuutu nurraa eegama? Kunooti okay taayitilii irratti baasnee asirratti taayitilii irratti paste goona. Isa irraan gadii kana immoo isa gadii kana immoo asii akkanatti gochuudhaan asirraa maal godhuu dandeenya? Yoo katii asirraa harkanu ta'e kat goona jechuudha. Kat goona jechuudha. So mee asiin immoo akkamitti editii godhuun danda'ama waan jedhu ni ilaalla jechuudha. So asirraa gaafa akkanatti gadi buune nu buusa asitti deebi'uudhaan isa kana asirraa haala kanaan ni balleessina jechuudha. Kunooti haala kanatti barreeffama keenya kana sirreessinee jirra jechuudha. Asirraan sirreeffamee jira jechuudha barreeffamni kuni. So internal linkii fi kanneen kana fakkaatan hidhuu qabna. SEO keenya haguunnu SEO yookaan as keessatti SEO kana fayyadamuurra isa asii kana fayyadamuurra kan fayyadamuurra isinii wayyaa isa asii kana fayyadamna. Kunooti kanatti bakka mallattoo asirraa gad deebitee jirtu kana isii kana tuquu gama jalaa kanatti yoosti SEO jechuudha. Yoosti SEO fayyadamna jechuudha. Kunooti jala kanarraa kunoo haala kanaan akkanatti oloo deebisuu dandeenya jechuudha. Nuti so yeroo isa kana tuqinee fayyadamnu haala kanaan akkanatti irra ol deebisuu dandeenya jechuudha. Sanaan booda nuti as keessatti kunolaa iddoo kana keessatti asitti maaltu galaa? Kiiwordiidha. Iddoo kanatti immoo asitti immoo taayitilii galchina jechuudha. Taayitilii galchuu nurraa eegama jechuudha. Iddoo kanatti immoo islaagiidha kan nuti galchinu. Asirratti immoo meetaa diskiripshiniidha galchina jechuudha. So isa kana immoo akkamitti fayyadamna waan jedhu ni ilaalla. Bakka ChatGPTdhaan itti qopheeffanne sanitti asitti deebinee maal nu qopheessi jechuu ni dandeenya. ChatGPT'n haala kanaan kan nu qopheesse kana nuti maal nu qopheessi jennaani dhumarratti asitti deebi'uudhaan SEO title keyword meta description and slaagii gaafachuu dandeenya. Haala kanaan kunoo inni nuuf barreesse jechuudha. Kunooti kunoo haala kanaan nuuf fide. So isa kana asirraa akkanatti asii fudhachuu dandeenya jechuudha. Kunooti isa kanaas kooppii goonee dheerinni isaa gara 60 kaaraktariksii 60 yoo ta'e baay'ee gaariidha. Google Ads irraa maallaqa guddaa argachuuf kan jedhu kuni maalidha jedhee kiiwordii keenyaa jechuudha. Kiiwordiidha. So Google Ads yookaan immoo secondarii yookaan immoo Google Ads qofallee yoo gootan humna rakkoo hin fidu jechuudha. Asitti Google Ads jechuu ni dandeenya jechuudha. Slaagiin immoo isii tana kunooti. Kunoo isii as keessaa tana waan ta'eef asirraa iddoo kooppii qaba. Kooppii goonee fudhanna jechuudha. Then asirraa immoo kun immoo meetaa diskiripshiniidha jechuudha. Meetaa diskiripshin erga isa kana fudhanneen booda asitti maal nu godhi jennaani create future image akka inni nu godhu goona jechuudha. Future image jennaan asumarraa ChatGPTuma dhuma kanarraa jechuudha. Hanga inni kana nu barreessu isa nuuf waan godhutti nuti immoo as keessaa maal gochuu dandeenya? Asitti dhufuudhaan as keessaa jechuudha. As keessatti deebina jechuudha. As keessatti deebina. As keessatti gaafa deebine maal sirreessina yoo jettan amma fakkeenyaaf as dhufnee yeroo baay'ee yoo inni as keessatti mallattoo sana isinii fiduu didu ta'e as dhufuudhaan iddoo kana akkanatti asitti gabbuusuudhaan maal goona ergasii asii asitti kunooti yeroo kun ta'e
asitti nuuf hojjeta. So isa kana asii irraa balleessuudhaan maal godhuu dandeenya jechuudha. Fuuldura asii kanatti yookaan immoo yoo inni haala kanaan edit gochuudhaaf kan inni kan nu rakkisu ta'e nuti asii dhufneetu lammaffaa keenya save draft asii goona. Save draft godhannee jechuudha. Save draft erga gooneen booda keessaa deebinee marraa lammaffaa iddoo sanitti itti deebi'u poostii sanatti all post kayyoo jala seenuudhaan draaftii kan jedhu jala jira jechuudha. Barreeffamni kuni kunooti draaftiin haala kanaan kaasirra taa'e kana iddoo editii kana draaftii kana keessaa iddoo edit jettu kana cuqaasna jechuudha. Edit gochuudhaaf barreeffamicha kunooti haala kanaan nuu fida. Haala kanaan amma gaa barreeffama kana keessatti nuti amma unalaa akkanatti gizeen nuu fide amma fakkeenyaaf nama tokkoon asii dubbisi jenneeni maali liinkii keessoo hidhuu barbaanne jechuudha. Liinkii keessoo kana hidhuudhaaf wanti nuti goonu maali? Liinkii keessoo kana hidhuudhaaf erga asii dubbisi jenneeni booda namni kun nama tokkoon erga inneeni nama barreeffama keenya kana dubbisuuti maal goona asirra dhufuudhaan waan nuuf fiduu qaba jechuudha. Kunooti akkana yeroo goone yeroo asirratti akkanatti cuqaasnu mallattoo kana nuuf fida. Deen as keessaa post jennee gaafa asii barreessinu barreeffama kana dura barreessee as keessa jirutti nuuf fida. Kunooti kunoo barreeffama kana keessatti asii dubbisi jennee Itoophiyaa keessatti akkamitti TikTok irraa maallaqa arganna kan jedhu kun jira. Deen asii isa san tuquudhaan maal goona irra ol oofnee open new tab goona jechuudha. Deen gara biraa dhufnee immoo asirraa amma fakkeenyaaf asitti gadi buunee waa'ee digital marketingii baruuf erga jenneen booda asii mallattoo lamaan kanatti goone maal goona jechuudha. Asii ammallee kunooti as keessa dhufuudhaan asitti iddoo gubbaa kanarratti maal goona amma fakkeenyaaf weebsaayitii tokko kan beeknu kan waa'ee kanaa qabu faayidaajoob.com erga jenneen booda asii akkanatti as neeyinaa. Deen asirra dhufuudhaan akkanatti isa kana mallattoo kana open new tab goone faayidaajoob.com iddoo jettu sana faayidaa amma fakkeenyaaf faayidaa digital marketing godhuu dandeenya jechuudha. Open new tab erga asiin gooneen booda apply goone jechuudha. Faayidaa digital marketing jedhu kunoo haala kanaan itti galchinee jirra jechuudha. Faayidaa digital marketing jedhu galchinee jirra. Deen eessa deemna kana boodoo mee as keessa dhufuudhaan iddoo jalarraa kana kunooti jala kana akkanatti oloo deebisna. Yeroo jala kana oloo deebisnu kunooti asitti kiiwordii keenya kaa'uu dandeenya. Kiiwordii keenya kareefu tana ChatGPT irraa fudhanne sana jechuudha. Google Ads irraa kunooti Google Ads dha jennee jirra. Akkanatti erga keenyeen booda taayitilii bira dhufna. Asitti immoo yookaan SEO as keessatti maal godhuu dandeenya guutummaa isaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Kana asii fudhachuu dandeenya. Kunooti akkas gochuudhaan maal fudhanna guutuu isaadha. Google Ads irraa maallaqa argachuu isa ijoo kanatti fudhachuu ol guddisuu dandeenya jechuudha. Deen taayitiliidhaa fi kiifireesiin sun yoo wal fakkaate baay'ee gaariidha. So saniif asitti illee iddoo taayitiliitti illee Google Ads irraa maallaqa fudhachuu SEO taayitilii qoy. Okay. Akkas erga gooneen booda
yoo asitti erga dhufne akkas gochuudhaan asirraa Google Ads irraa maallaqa argachuu jennaan. Maallaqa argachuu kunooti. Then Google Ads irraa maallaqa guddaa argachuuf kan jedhu kuni kunola as keessa immoo isiin tun immoo teessee jirti jechuudha. Islaagiin tun. Islaagiin nuti qopheeffanne yoo jiraate isa kan akkana goonetu islaagii keenya kan ChatGPTdhaan qopheeffanne sana mee amma fakkeenyaaf asirratti kunooti isa kana waan ta'eef then asitti immoo dhufnaa wanni maali meta description keenya immoo isa kana waan ta'eef kunooti hanga qubee 160 bira kutuu hin qabu jechuudha. So asii irraa balleessaa deemna jechuudha. Eessarraa kunooti as keessaa jechuudha. Kunooti haala kanaan barreessuu dandeenya. Hin balleessina hanga inni magariisa ifuutti kiiwordii filachuu fi kan kana fakkaatan jechuun dandeenya jechuudha. So akkanatti erganne akkanatti magariisa ifeen booda maal gootu asirra dhufuudhaan iddoo kanarratti kunooti SEO analysis ka'eetu jirti. Isii kanaa gaditti SEO analysis kana isa kana kanatti gadoo ibsina jechuudha. So key phrase in image hin jiru. Key phrase in introduction keessatti key phrase sun hin jiru. Meta description keessa keyword density keenyalleen hedduu hin jiru nuun jedha jechuudha. Outbound linkidhaa fi internal linkii isaa hinee jirra. Wanti nurraa hafu maali? Key phrase lengisiin baay'ee dheeratee nuun jedhe. So Google Ads qofallee yoo goone ni dandeenya jechuudha. Key phrase keenya kana Google Ads qofa gochuus ni dandeessu. It doesn't matter. Kuni dhiibbaa hin qabu jechuudha. So amma key phrase keenya amma tokko suuraan achi keessaa dhabamuudha. Kan biraa immoo use more key phrase in heading to nuun jedhe. Isa kanaaf immoo maal goona waan jedhuuf kunooti beeksisa nama hawwatu barreessi. Beeksisa amma fakkeenyaaf beeksisa jennee asitti beeksisa Google Ads'dha waan ta'eef waan keenya keywordiin keenya beeksisa Google Ads jennee kunooti keywordii itti galchaa jirra jechuudha. Okay. Then asitti immoo xumura irratti illee dhufuudhaan Google Ads jennaani keywordii jechuudha. Jecha keenyaaf keywordii keywordii Google Ads jechuu ni dandeenya. Google Ads'dha jechuu ni dandeenya jechuudha. Then introduction keessa immoo hin jiru jedhe. Introduction kamii kunooti isa gubbaa kana jechuudha. So Google Ads ni jira amma goonee jirra. So heading 2 fi heading 3 mobile users yaadadhu yommuu Google Ads fayyadamuuf deemtu jennaani onooti fayyadamuuf deemtu jennooni. Then viidiyoo kan jedhu kana biratti viidiyoo Google Ads fayyadami kunooti haala kanaan jechuudha. Okay. Haala kanaan barreessine erga barreessineen booda isin kun inni dhumarraa akkanatti deebisuu dandeenya. Then jala kana ammoo ammallee maaltu nurraa hafe keyword density keenya baay'ee akka baay'ateedha. Okay. Wanti nutti himaa jiru. So asirraa keyword density balleessuu dandeenya jechuudha. Recommended maximum 20 times dha. Garuu nuti immoo yeroo 22 akka nuti fayyadamne nutti himaa jira. So eessarraa immoo sirreessina iddoo Google Ads yoo kana barreeffamoota keessatti Ads fayyadamuun bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kan barreeffama keessaa amma 21tti deebisne I think asiis Ads'tti deebisuu dandeenya jechuudha.
then gadoo deebina kunooti asii amma suuraadhaa fi maaltu nu hafe suuraa qofaatii fi imeejii tu nu hafe so suuraa keenya reefu tanaa jennee ChatGPT irratti deebi'uudhaan kunooti asirraa haala kanaan qopheef asii fudhanna so suuraa keenya kana maal goona daawulood godhachuudhaan fudhanna jechuudha daawulood goona erga suuraa kana daawulood gooneen boodatti asirraa kunoo feature image alt textiin asirra jira feature image taayitiliinis asirra jira so taayitilii kanaas asirraa haala kanaan kooppii goonee fudhanna feature image alt textii kanallee asirraa fudhanna jechuudha asirraa ni fudhanna then gara qabiyyee keenyaatitti deebina jechuudha then as keessa dhufuudhaan erga as keessa dhufneen boodatti maalittuu deebina okay ati keessinu ashi unooti amma fakkeenyaaf barreeffama keenya keessa dhufuudhaan suuraa keenya eessatti galchuu barbaanna haa ta'u asitti yoo ta'e asirratti asitti gad buusne iddoo kanatti maal galchuu barbaanna suuraa galchuu barbaanna jechuudha suuraa galchuu barbaanna yoo ta'e kunoo as erga dhufneen booda akkanatti gadoo xiqqeeffanna jechuudha iskiriinii bilbila keenyaa then asirraa iddoo asii kana erga finneen booda saraara kanarratti new type paragraph irratti erga buufneen booda iddoo kana tuqna iddoo kana tuquudhaan as keessaa search goona maal jennee image jennaani imeejiin haala kanaan nu dhufa jechuudha then asirraa ergasii isa kana kanatti balleessuudhaan asii inni balleessinaa yeroo tokko goonaan inni as dhufeera media library kajoo kana fudhannaa then upload files kajoo kana ni seenne jechuudha upload files yeroo xiqqaatu haala kanaan ta'a then selected files kajoo kana fudhannee my files bilbila keenyaa keessa seenne jechuudha erga seenneen booda suuraa keenya recent filein suuraa keenya kaammaan tana bu'ee isa kana jechuudha isa kana hanga inni upload godhee xumuruutti in eegna jechuudha so ergasii immoo asirratti alt textiin kunooti alt textiin nuti reefun tana achirraa fudhanne suni alt textii keenya sana eessarra galchina jechuudha kunooti achi keessa galchina then as keessa immoo erga galchineen booda isa kana selected all gooneetu asii maal goona akkanatti balleessina then kunooti alt text image title kan jennee fudhanne immoo isa kana so isa kana itti galchine jechuudha itti galchina erga itti galchineen boodatti maal goona kunoo jala kanarra dhufneetu selected goona selected yeroo goone suuraan keenya kunoo haala kanaan keessa galeera jechuudha maal keessa barreeffama keenya keessa galee jira barreeffama keenya keessa so amma asirratti deebinee yoo laallu outbound linkii good result hundi isaatitu SEO analysis keenya guutummaan isaa maal ta'ee jira jechuudha magariisa ta'ee jira jechuudha good result nuun jedhee jira jechuudha good result nuun jedhee jira jechuudha so erga kana gooneen boodatti asirraa maal balleessuu dandeenya jechuudha kunoo haala kanaan erga asirraa dhufnee haala kanaan asii maal gootu saraarri kun yoo feene kanatti xiqqeessine kunooti haala kanatti erga deeffanneen booda eessa dhufna iddoo gubbaa publish fuuldura publish bakka itti kana fuuldura mallattoon tokko jirti kunoo mallattoo publishiidhaan fuulduratti mallattoon kun jirti mallattoon ishiin kun jirti kunooti ishiin akkana jirtu kuni isii tana akkana tuyna post iddoo jennu kana finnaa feature image irratti hidhuu barbaanne yoo ta'e akkana xirroofne suuruma ammaan tana ol galchine sana feature image goona jechuudha feature image gaafa goonu set as feature image jennaan gama jalaa irratti argitanii iddoo asirra immoo oloofuudhaan iddoo kanarra oloo akkanatti erga oloofneen booda asirraa kana kanatti balleessine maal gochuu dandeenya jechuudha asirraa kanatti xiqqeessine add category jennaan add category jennee waa'ee nuti barreessine kun waa'ee maal irratti waa'ee digital marketingiiti digital marketing jennaan digital marketing ergasiin booda maal goone jechuudha kunooti
asii itti galchuu dandeenya jechuudha. Itti galchina digital marketingii kunoo enter gochuu dandeenya. Yoommoo as keessaa duraan digital marketing yoo qabaannu ta'e digital marketinguma saniin ta'a jechuudha. Digital marketing kunooti digital marketingii galchine. Akkamitti galchitu? Yeroo asii galchitan iddoo itti enter jettan yoo qabaanne add category fayyadtutti gaddoo dabartu jechuudha. Gaddoo dabartu. Yeroo san ofiifuu isin godha. Tags fayyadnuun immoo taagiin kun immoo maali? Tag jechuun akka hashtaagiiti yookaan immoo TikTok irratti hashtag maal ka goonu jechuudha. So isaan kanaaf amma fakkeenyaaf asitti digital marketingii gochuu dandeenya. Digital marketing jechuu ni dandeenya. Haala kanaan asii go jennaan jechuudha. Google Ads Google jennee Google ammallee immoo Google Ads isaan wantoota kana godhuu dandeenya jechuudha. Then as dhufuudhaan maal goonu asirraa oloo deebina jechuudha. Oloo ni deebina akkana xiqqeeffanna. Iskiriinii keenya akkana duraan akkana guddisina kana akkana xiqqeessuudhaan asirraa immoo publish iddoo itti kana dhufna publish goona jechuudha. Then asirraa ammallee publish itti deebine publishing ta'uudhaatti jira jechuudha. Then view post iddoo ijoo kana gaafa laallee view post kajoo kunooti haala kanaan nu fida. Barreeffama kana fakkaatu qopheessinee jirra jechuudha. Amma desktop site irra keenya ka ture mee desktop site irraa kaasnee barreeffamni kun maal akka inni fakkaatu haa ilaallu. Kunoo barreeffama kana fakkaatu qopheessinee barreessinee jirra jechuudha. Deeqaa hanga kana keessatti. So haala kanaan keyboard Samsung keyboard fayyadamuudhaan ChatGPT dhaa fi ChatGPT dhaan barreeffama qopheessinee WordPress keenya irratti bifa salphaadhaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kunoo SEO optimized ta'uu isaadha. Asitti kunoo magariisa ibsee nu garsiisa jechuudha. Jira jechuudha. Barreeffama keenya SEO optimized ta'e kana akkamiin fudhannee namaaf immoo share goonaa waan jiru tokko asitti isinii dabala. So asitti dhuftan kunoo linkiin amma barreeffamni nuti barreessine kana fakkaata mitiire linkii kana dhuftu kana fudhachuudhaan asii kana gootu asii eeyyan kunoo irra deebi'ee as gaafa tuuyitan asirraa linkii kunoo iddoo kana asii koopii iddoo sheerii kana fuulduraa koopii yookaan immoo sheer iddoo itti kana tuquudhaan gara biraatiin asii koopii linkii ta'etu illee jirti jechuudha. So isa fudhachuudhaan Telegram irratti haa ta'u Facebook irratti haa ta'u iddoo tokkotti maal gootu jechuudha. Wanni isin godhuu dandeessan maali? Sanaan booda deemuudhaan Facebook keessa yoo ta'e amma Facebook keessan gaafa yoo akkanatti qabanamte Facebook keessan irratti dheetanii maal gootan jechuudha. Waa'ee linkii kana ibsuudhaan erga ibsitaniin booda kunoo asitti kunoo asii koopii asitti paste gochuudhaan fuuldura kanatti immoo dhuftanii waa'ee digital marketingii akkanaaf akkana waan akkana baruu barbaadan jettuun jechuudha. San booda post gootu bakka kana dhumateera linkiin akka itti fudhatan haala kana jechuudha. Galatooma irra deebi'uudhaan galatooma isinii jechuun barbaada.